ammaan tanagaa dubbii gabaabduu hayyee bahar akka lukkuu gartee shuboo lukkuu sirarra qortu biyyatee nyaata durutti san bahar boolla san keessa galeete amma akka lukkuu alaa galtu biyyatee nyaasan ka lukkuu guyyaa waa kukkulochaa oltee udaan hundoo nyaachaa oltee dikee haadhaa oltee gartee galtuu biyyatee nyaata gaafa baadiyyaa jirru san akka lukkuutti akkasitti magaalaa tana keessa waa haadhee barbaadeeti mooraa seenee jira bakka itti hidhame san boolla sanitti galee jira. Dubbiin galee jira kan dubbiin galee jira maali siin jedhe an dubbii isaa dalaguu dubbiin jaasaa dalaguun arraan tana si ifataa ta'e maati? Naaf ifataa ta'e kanuma keessa ifa ta'uu daran gaammaa sana ifa ta'uu daran jaarsi kun amma gurbaan kun humnaan achi dhaquu fi humna isaatiin waan kan hunda ofirraa qolotee dhaquudhaaf jaarsichi geessuu qofa kan nurraa adda baafatu. Jaarsaa geessu. Ba'ana waliin shakkaa jiru humna isaatiin dhaqee shakkaa jiru. Humni isaa waan akka fayyadu humni isaa tamma dura maal fayyada jechuudha jetti. Ammoo jaarsi achi geessee bakka sanitti akkuma duraan baallama nuu kaa'e Ansiini moo akkatti qabee baallama san nuu kaa'ee ifiif mooraa san seenaa moo bakkatti hiitan san ifiif galee ciisee isin eegaa. Nun jeemire akkasuma yoo dhugumaan achitti kana wanta taate kaa dubbiin taate ede maaliin siin jeen jirra kana hunda tokko qabnaa baarfaa qabuun nun dibduun siin jee baarii fiifuu deemee nu dhufaa hogga deemee nu dhufee isa qacam goonee deemee ifiif bakka san dhaquu tana jaarsaa geesse moo ifiif dhaqee jaarsaa baafattee jaarsaa geesse bakka tana bikkiniin bakka tana jaarsaa geesse itti amani gaa'oo itti amani yoo duraan itti amani lellee arraan tana itti amani gaamma tanamma bakka tana amanuu qabda maaliif dhaqeemi amma gaa'isa achi nu eeggannaan mana santaa achi nu eeggannaan achuma dhayineeti dhageessa nuti mana hedduu qabnaami mana sana hin jirru achi dhayinee mana kasanirra hamaa geessine isaan jara kaanis qabnee balloos maammatiis qabnee jaraarraan tana balloo deemu sanis qabnee deebinee qabnee mana adda addatti jina isaan hunda. Dubbiin teessirri an dubbii teessanarra waan hin jooni beekta laal ati ammallee woomaa wanni sana shakkiin san anuma jirti shakkuma tanaama eega guyyaa dura gurbaa kana qabne hojiin gurbaa kana namicha kana gaafa duraa sirrii waan daleetu sodaachaan dalagin yoo sodaatte lan dhagee daleetu shakkiidha taati dhagee shakki taati hin daleetu yookaan sit deebiti ammaas sodaataan bishaan jannataa hin dhullee jaan dhugumaas gaa namni jeenumaatu wayibbaa malee sodaattuun wayitti hin baatu jeena ta'i dubbiin dalaydee hayaa dubbiin dalaguu isiidha gurbummaan bahar kun achuma jaarsummaan kun achi geessee bakka san nu teessisu jiraannaan yoo achi beellee dalaguma akkana tolte akkaan sii magaa yoo achi beellee dalagaan akkana tolte hin jirtu naafisiitu xumaanii yaata qabdu dhaga yoo achi beellee achi dhayineeti bakka san dhayineeti nuti dalagaa hedduu qabnaa bakka hedduu tatteenya manaas hedduu qabnaa bakka san dhayineeti achi teenyetti bilbillee addirraa hojjennee nama san idaatee haa dhufu dhageessa qacam goon hayyee nama san idaatee haa dhufu amma haa nama kana hunda jaarsa saniin namoota kana hunda jaraa hanqa reefu ati karaa bira kutte waraana balloodhaatiif balloon irraan hangafee baharuma biratti ol deemee achumatti hidhaa ba'anii mana fakkotaa san keessa boolla san keessa yoo tatteessifnee mana dhageenya achi haa tatteessisu moo manatti haa hidhamu manatti isaan mana ol seenanii ol seenu malee keessatti ijaan wal agarree achitti haa hidhaman achitti namni hedduun mana keessa ijaan dheeyitaame mana san keessa haa tattaan isaan san keessa walillee irraan gafee waraanni isaa kun guutuun isaanii hundi isaanii baaroo kophaa isaati dhiiroo goota san keessa dhaqee bakka sanitti deebi'ee akkasitti arraggiyamoo telefoonaan addawwalee akkana bak inni bakka san bajjinatee tumbee godhate inni bajjinotaa hin qabu dhage ana rijaal achi maarri akkana wannummaan inni haasawuu kanatti wanna jaa ammoo haasawni isaa san keessatti osumaan telefoonaan haasawaa jiruutiin shakkee sodaadhee maal shakkee abadan baarumnuma isaatiin dhaquun dhabu jee hoomni isaa waan akka hin daleetu hoomni isaa tamma duraa san baay'ee akkamti keessatti arragge namni akkattiineetu ayyama jaarsaatiin achi akkattiineetu mamni beeynaami dubbiin achi naa ajaa'ibsiiste gaan dubbii tanaan adda baafachuu fadha
jaarsa kana boru nurraatti deebitee gurbaan kun humnaan achi jiraachuudhaaf. Ati immoo sodaatiis nu qabanii nu tumanii maal nu godhanii nu hidhanii kana sammuu ta'ee hin kaayin. An akka jarri kun waa takka nu goone niin beekamma. Ittiin amanammaa san waa takkaas nu godhuu danda'an hanga xurqii keessa jira. Baartee ballootee uummata balloo wajjin deemsan hunda guutuun isaanii waa takka nu godhan. Amma baar bakka sana bayyinootaan dhufee taate immoo hin beeku. Maaliif? Bara afaan humnaan hin dhufee bayyinootaan hin dhufee. Manuma kanaa. Dalagaan ta'e sammee kunoo isiniin nama. Isiniin nama koottaadhaa kunoo ani achittiin bakka gaafa kanatti nayitan san dhaqeetiin achi taa'u jira isiniin nama achi koottaa jira. Walleenuu innummaanuu maal sheeka biraa godhateeti keenya kana jaamsee nu dhufe humna isaatiin gurbaan kun biro. Humni isaan daleedu. Mana kanaa wanni bayyoota qabu namni fide. Akkas taanaan hin daleedu. Namni tilmaamaan fide. Namni tilmaamaan fide ammaa shakkiin irraa qaban namni fide fatiyaa ta'uu. Mungkin fatiyaa fide malee inni fi. Akkamittuuma jaarsa kana gubbaadhaan utaalachi dhaquu danda'a namichi kun. Namtichi waan jaarsi jee dalagu. Gurbaan kun akkamitti dhaquu danda'a. Deemee sanii dhufaa deemee sanii dhufaa mana sanii. Dhufee. Hayaati. Haya borunarraa adda baafadhu. Antanaa shakkii tanaa bara kana dubbiitti deddeebisee naasosiisa. Shakkiin. Haye. Edakka jaanetti. Kanaas akkamisin jenne naa himime. Edakka nuun jetti waliin guyyaa hoggaa waliin deebisan edakka nuun jetti. Ifiif achi dhaqee achitti isin eega. Ifiif achi dhaqee achitti isin eegaadhaami. Nu eegeen tunduma. Afaan baar jajjabaan sonoo duuba. Jajjabaan yaaba sodaadha baal albaatii akkasii yaaba. Akkasi. Sodaa alboo jiraar. Afaan isaa kan dhugaa ta'e taate. Tama. Kana dhugaan seen afaan isaa hin dalagu. Maaliif? Hin toltee umma. Yoo gartee bakka sana dhaqee bakka sana beellee achi teenyeeti nuti achi teenyeeti as dirraa hojjenneeni hoggaan ni dhufe akka goonee fuunatini beektaa waan asirratti akka goonee fuunee manarraa jijjiirree ussisiifne ganaa akka gabbee waa takka hin dubbanne nagoomaan gartee ilmaan isaa keessa nagoomaan jiraatu gartee nagayaan osoo naman xuune haa jiraatu. Yoo deebi'ee namaan toqa maarreen toqa jee gaafattoo akkam nuun jee ani dalaguma namaa tanaa hin seenuu isinumaa hin tuquu yaa ijoollee isinii kun karaa sirrii jirtanii ani Fatiimaa fi Balloo sanuu hin beeku. Amanee haa gaafa sana. Fatiimaa fi Balloo sanuu hin beeku hin jenne yoo. Amaneeti aboo anaa balleessa jee afaanuma guyyaa sana akkas jee telefoonaan akkasii nutti arra jechuu taatanaan isa du'adde baran dhiiroo jaarsa kanaatutu nu gollaqise. Akkatti qabamuu deemu tokkan. Maa wallaalee jaarsi afaan garagaltee dubbiin harkaa baate moo. Akkatti namata. Arraqummaan inni kanatti arra jechuun tamaan. Akkatti namata inni qabamuu deemu. Namata qabamuu deemu amma. Maaliif qabamuu deemu? Wanni hin jaalladhu geeriin jaalladhu. Gaafa du'aa kaate karaa rabbaatii jaan. Gaafa qabamuu deemu innis gaafa qabamuuf deemaa akkanatti uttifachuu jira. Haaree qabamuu deema. Amma immoo marraa lamaa sana qabamnaan inni gadi hin baafamu. Dhumatteef. Marraa lamaa sana qabamnaan dhumatteef ammoo. Ammoo lamadatti deebinaan karaa ishee gadi lakkisu. Mucaa san gadhiisu baatan himmaas waan takka immoo. Khadiir moo? Khadiir maal gallakkisan Khadiir isaa hidhanii deddeemanii jala kana dirqiidhaan jala deddeemanii jambasaasa isaanii godhatanii. Amma reefu hojii haafolee deeman tokko isa ta'uu isa haafolee deeman. Dhagee bakka hunda isaa deemee nuun barbaadu jira jala yaaboo dubbii tanaa. Bakka inni beeku hundi jira. Ani wanni si jira ejjiirri isaati. Sheetichaa nurraa jabaadhu jiru. Dhagee haatimma. Eenyutu bakka tana hunda keessatti immoo bakka tana hunda nurraa cufuu danda'a. Sheenii ni cufee. Sheenii cufuu qabu. Ulaa sanutti takka cufatan. Takka nurraa. Amma immoo gaa. Dadhabnaan ammoo jarri kun nurra jabaatee jira. Jarri moo. Dadhabnaan garaa keessatti beekamin nurra jabaatanii nuti nurra jabaan mallee. Akkasii ammallee nurra jabaa. Jarri nutti hin dhiyaatan nuuf isaan. Waan sabtuma baarsanii naa jaabsise yaati. Loo antum rijaal akkana yoo isin dhiira taatan kottaadha. An bakka sanatti humnati dandeettii yaaliin dhufee sheeticha basa akka keessanii kana. Hammee kana fidee sheetichi nan finne sheetichi basaan tun nama basa akkasii sanii na fidaa ija. Wanni dalaguun dhagaa. Sanitti sodaadhee bara kana jechuudha. Sodaatiin gaa. Wanni dalaguun dalaga isa sanuu dalagaa sheetichaatu achi oofee mee yaa boosii itti gaafatama gaa si beeka bakka tanaan amma gurbaan kun akkaan hin ta'u kana bakka tana numan dhiisu dubbiitu numaan deddeebi'a. Bakka tana waliin beeynaami. Duraan sagaleen isaa gaafa qabnu san qabbanuu. Amma reefu maal jette? Deebi'u maarre. Amma sagaleen isaa akkana laal. Atuu maal jette malee itti amanee isaan tokko deemanii dhufanii yookaan jedhan itti amanee hin jenne amma bakka tana. Bakka tana kaa boruun adda baafadha boruuma.
boru dhayxeeti gurbaa harfuma baaruma kanaa godosan mana keenya keessa gaafa kan tiine san suuta dhayxeeti huqqaawaan akkasitti bakka qaawwa tolfanneessa kada warri jalaa san garteemi achi namni biyya kun jiru bakka suuta dhayxeeti achi dhaqee taa'ee akka korophootatti ta'ee waliin maramee jiraachuu gaafa kan goone sanitti jiraachuufi gurbaan kun achi keessa Dhaqee firaashii irratti eega gurbaan kun shayini geessuuf humna isaatiin dhaquu nurraa adda baafatta bakka tana gaa. bakka kana nurraa adda baafannaan Bakka tana. dubbiin sheekaa ta'e yoo tan adda baafachuu Yoo harkoota keessa garagalte dubbiin waliin laaqamte dhage yoo harkoota keessa garagalte harkoota keessa nu garin hin garangalu Harkoota keessa gara- an boruu narraa laalime amma yoo deemtee boru naa hojjetii dhaquu baattee waliin boru na jala deemtee bakka sana dhaquu baatte dubbiin tun ammaas sina jalaa qaban jirri kun amma immoo takkittii boru waliin achi dhayna dhagee beektaa takkittii boru waliin achi dhaynee achi qabaanee jabana goonee mana saniis manaas habiratti irraa jijjiiratanii manni hedduu jiraanii beektaami achi nuu jiraannaan dhayneetuma laala harkumaan akkanatti hojii harkumaan akkanatti hojinneetuma alaa xulqutu si boo baga dhuftee hojjenneetuma qabnee sheetichuma guddaa sun dura geessinaa akka bittaa amma akkasi fudhatama qaba hin geessinu sheeticha guddaa dura akkasitti jara isaan geessine jarri saniis ammaas mana adda addatti hidhamee jara hundi alaa galchuu qabna jarri hundi galuu qaba hidhaan hidhamuu qaba naa hidhaan hidhaman matatti hidhaan hidhaman akkas malee ni galaa lafan isaan guutuun hidhaan hidhamanii wulii kilmaata akka wulii magaalaa tana keessa hafuura nuufi waraana keenyaa fakkaata keenyas akka qilmaata kan baan akkasumallee nu jalaan hafanii dubbii tana godhuu qabna borummoo Borutti bobba'e. subiidhaan bobba'e warra rawwee boru ganama subiin itti bobba'e kalaas irra walii gallee mata irra walii galle